ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ du'aatii ka'eeraa humnaa fi aangoo isaatiin seexanni ni hidhame, Addaam ni bilisoome. Kana booddee nagaa fi gammachuutu ta'e. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isinin kan jaalatu, maatiiwwan Waaqayyo hundumti keessan bakka jirtanitti akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii, guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfina teessoo isaa Ariyaam irratti isaaf haa ta'u. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiitiin geessan baga wajjumaa nu geenye. Ayyaanni kun kan eebbaa, kan nagaa, kan jaalalaa fi gammachuu hunduma keenyaatiif haa ta'u. Guyyaa har'aa kan akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti Waaqayyoon du'aa ka'uusaa jalqaba eenyutu argee kan jedhu waliitiin ni ilaalla. Barnoonni keenya guyyaa har'aa wangeela qulqullichaa Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 1 kaasnee jalqaba Waaqayyoon du'aa ka'uusaa kan arge eenyudha, booda immoo eenyutu arge kan jedhu waliitiin ilaalla jechaadha. Seenaan isaa wangeela qulqullicha Maatiyos boqonnaa 28 tokkoo kaasnee gaafa ilaallu sanbata guyyaa xumuraa, guyyaa dhumaa yeroo bari'u Magdalaawit Maariyaam isheen lammaffaa fi bakka awwaalaa sana ilaaluudhaaf dhufanii jedha. Sanbata guyyaa xumuraa, guyyaa dhumaa Maariyaam Magdalaawitii fi Maariyaam haati isaa bakka awwaalaa sana ilaaluu dhufan. Kunoo ergamaan Waaqayyoo samii irraatii bu'e. Sochii cimaatis ta'e dhiyaatees dhagicha irraa kaasee gubbaa isaa taa'e. Ergamichis akkuma qaqawweessaa uffanni isaa immoo adii turee jedha. Kun maal nu agarsiisa? Irran deebi'a. Kunoo ergamaan Waaqayyoo samii irraatii ni bu'e. Sochiin lafaas ni ta'e. Dhiyaatees dhagicha irraa gangalchee gubbaa isaa taa'e. Ergamaan akka qaqawweessaa uffanni isaas immoo akka adii, akka cabbii adii turee jedha. Kun egaa jalqaba du'aa ka'umsa Kiristoos kan arge eenyudha jennee yoo gaafatamne ergamaa Waaqayyooti jechaadha. Ergamaan Waaqayyoo lafa awwaalaa sana dhaqee dhagaa sana irraati gangalcheet dhagaa sana taa'e. Sanaan booda sochii lafaa ta'e uffanni isaa adii akka sagalee qaqawweessaa fi cabbii uffanni isaa adii ture jechuudhaan kaa'e. Jalqaba kan arge eenyudha? Ergamaa Waaqayyooti jecha. Sanaan booda tiksitoonni yookiin immoo bakka awwaalaa warreen eegan isa sodaachuu irraa kan ka'e baay'ee raafamanii akka nama du'ees ta'an. Kiristoos awwaala keessa jira hin jiru? Tiksitoonni wanta isaan beekan tokko illee hin jiru. Ergamaan Waaqayyoo garuu argeera. Ergamichis dubartoonni lamman bakka awwaalaa kana dhufan. Maariyaam Magdalaawitii fi Maariyaam haadha isaa qulqulleetti Dibroo Maariyaam.
maal jedheen laatatti aane dubartoota sanaan akkana jedheen isin hin sodaatinaa isa fannifame Kiristoosin akkasin feetan barbaaddan nan beeka akkuma dubbate ka'eera. Sanaan booda jalqaba ergamaan Waaqayyoo itti aanee Maariyaamii fi Maariyaam Magdalaawit ergamaan Waaqayyoo hin sodaatinaa isin qajeelummaaf dhuftani akka loltoota kanaa yookiin immoo tiksitoota bakka awwaalaa kanaa miti isa fannifame Kiristoosin akkasin barbaaddan nan beeka akkuma dubbate ka'eera. Iddoo kanas hin jiru bakka inni ciise koottaa ilaalaa jechuun ittimi atattamaatiin deemaatii warra du'an gidduudhaa ka'eera kunoo gara Galiilaatti isin dursa jedhaati duuka bu'ootatti himaa isaanis dhaqanii duuka bu'ootatti Maariyaamiif Maariyaam Magdalaawit ergaa kana dabarsan sodaa guddaa fi gammachuudhaan atattamaatiin bakka awwaalaa sana deemanii duuka bu'ootatti himuudhaaf kaatanii jedha. Kunoo Yesuusin argineerraa gammadaa ittiin jedhan. Isaanis dhiyaatanii luka isaa qabanii sagadanii fi galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Du'aa ka'umsi Kiristoos jalqaba kan mul'ate ergamaadhaa kan argeen. Itti aanee dubartootatti mul'ate. Karaa dubartootaa immoo dubartoonni dhaqaniitu sagalee misiraachoo kana eenyutti banii duuka bu'ootatti. Baay'ee kan nama gammachiisu. Egaa asirratti warreen Ayihudootaa yakkanii balleessaa isaa malee gochaa isaa malee badii tokko malee gochaa kana isa irratti raawwataniiru. Awwaalanii lafa awwaalaa sana dhagaa guddaa irra kaa'anii namni kamillee dhufee akka irraa kaasuu hin dandeenye taasisanii deemaniiru. Dhugaan ilma Waaqayyoo kan ta'e yoomillee dhokatee taa'u hafuu akka hin dandeenye. Dhugaan awwaala kamiin illee diigee ka'uu akka hin danda'u. Boolla gadi fagoo kam keessaallee ba'uu akka hin danda'u. Dhoksuudhaaf ammamillee yoo yaalamuyyuu kan hin danda'amnee fi irreen dhugaa soba dachaa kamii ol ta'uusaa dhugaan du'a keessaa ka'eera. Gowwoonni Ayihudoonni warreen ajjeesan warreen fannisan loltootaa qarshii kennanii yaada hin taane ilaalcha hin taane akka isaan dubbatan otoo ciisnee jirru duuka boonu dhufanii hatanii akka jedhamuuf holola garaa garaa odeessaniiru. Har'as Saduuqoonni, Fariisonni, Ayihudoonni du'aan ka'umsa kanatti kan hin amanne baay'oolii isaanii jiru. Kiristoos ganaa dhufa jedhanii kan eeganis masiin keenya yookiin immoo waaqni keenya ganaa dhufa jedhanii kan eeganis tokko tokkoon isaanii hin dhabamne jechaadha. Kanaaf tartiibni du'aa ka'umsaa iccitiinsaa guddaan dubartoonni keessumaa Maariyaam Magdalaawit jireenya isheen kaleessa keessa turte jiruu isheen kaleessa keessa turte sanaati Waaqayyo ishee waame kabaja ifa du'aa ka'umsa kana arguudhaan Waaqayyo ishee qaqqabsiiseera. Maarreegaa nutis kaleessa badii keenyaan yakka keenyaan cubbuu keenyaatiin Waaqayyo irraa fagaannee yoo turruyyuu
gaabbii gallee foon isaa fudhannee jireenya bara baraa akka itti argannu barnoota kanarraati barachuun hin danda'amaa jecha. Kanaaf dursee eenyutti mul'ate, eenyutu argee, eenyutti mee asumarraa kan agarruudha. Ergamaan Waaqayyoo guyyaa dhalachuusaas sagalee misiraachoo, sagalee gammachuu kan hime ergamaa Waaqayyooti. Guyyaa du'aa ka'uus kan hime ergamaa Waaqayyoo. Yeroo inni gara samiitti ol ba'uus kan labse ergamaa Waaqayyoo. Du'aa ka'umsi Kiristoos bifa kanaatiin, kabaja kanaatiin du'aatii ka'eeraa. Torbeen du'aa ka'umsaa guyyaa 55 gammachuudha. Boo'ii hin jiru, gaddi hin jiru, faaruudha. Gammachuudhaan, faaruudhaan guyyaa 55 isa galateeffannee boo'icha gadda kaleessa kee turre, waa'ee badii keenyaas, waa'ee fannifamuu isaatis sun darbee gammachuu keessa jirraa. Du'aa ka'umsi, Faasikaan gammachuudha. Hin nyaatama, hin dhugama. Kana faana immoo Waaqayyoon dagachuu akka hin qabu. Kana faana immoo Waaqayyoon dagachuu akka hin qabu. Hundi keenya beekuun kadhannaa dagachuu dhiisuun nurra hin jiru. Hin nyaanna, hin dhugna jennee cubbuu keetti of dagachuu hin qabnu. Waaqayyoon yaadachuunis barbaachisaadha. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Nagaaf jaalala eebba sanuuf haa kennu. Nagaan tura.